أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد خبجمتوتا وبلين إسلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هند خيسانو بك جرتنيتي نجايا في رحمن ربي سنرتي هاجرات سنين جتا فيديو قبابا خنا خيستي دوبا تكاشو haqa jiru tokkoon duba gartee ibsuu fedha. Haqa jiru tokkoon lafa kaayuu fedha duba gartee. Wayitaan duba gartee haqa jiru kana dubbadhu. Wayitaan duba gartee seenaa dhugaan hojjetamtee dabarte tana wayitaan dubbadhu saba tokkollee tuquufi miti duba. Saba tokko ol kaasee saba tokko xiqqeessuufi miti duba. Sigalee mukkam ammoo haqa jiru lafa kaayee bira kutuufi. Wayitaan ammaas haqa kana dubbachuudhaaf deemu ummata duba gartees gochasan hojjate ummata sirna fokkotaa saniin deemu ummata duba gartee waan san hojjatee fi warreen ilaalcha akkasii qabu balaaleeffachuufiin dubbata malee ummanni biraa kan jiru hundinuu ummata akkasiitii je'ee duba gartee dubbachuudhaaf miti. Kuni akka ifa bahee duba gartee namni akka akkasitti hubatuun barbaadu. Maaliif zamanni nuti ammaan tana keessa jirru duba gartee zamana namni sagalee tee tana takka viidiyoo kee kana hanga takka irraa muree akka fedhe godhee olola walirratti ofu keessa waan jirruuf alhamdulillah viidiyoon guutuun laayivii deemu jira waraabamee jira ta'a nabiraas ni ta'a duba gartee. Kanaaf duba gartee kun akka akkasitti hubatamuun barbaada. Reefuun tana awudiyoodhaaniin waraabuudhaaf tattaafadhe ammoo haalliin an keessa jiru naammi jooyine ture saniifin duba gartee viidiyoodhaan dhufe duba gartee kuni haqa jiru ibsuufin dhufee jechuun obboleenkiyya. Mata duree ja'urrattiin dubbadhu namni sirna Hayila Sillaaseetii fi sirna Minilik narratti dhaadheessu. Namni sirna Hayila Sillaaseetii fi sirna Minilik narratti faarsu. Namni ilaalcha Hayila Sillaaseetii fi ilaalcha Minilikiin deemu abbaa fedhe haa ta'u adawwii ummata islaamaati awwalan duraan durarratti adawwii ummata islaamaati akkasumatti adawwii ummata oromooti wanni lameentu waan adda bahatii miti beeka wanni lameentuni waan adda bahatii miti maaliif lolli yeroo san godhame waan lameen kanarratti xiyyeeffate lolli yeroo san godhame waan kanarratti xiyyeeffatame islaamummaa duguuguu oromummaa duba gartee dhabamsiisuu waan lameen kanarratti waan xiyyeeffatame waan ta'eef duba gartee silaa akkas ta'uu baate zamana Hayila Sillaaseedha nama oromoo meeqaa kan maqaa duba gartee Mahammadii fi Ahmad qabu takka kan maqaa Yuusufii fi Abdullaahii fi Abdurrahmaan qabu nama oromoo meeqaatitu maqaa isaa jijjiirrate hangan qabu duba namni oromoo hangan qabu kan yeroo san keessatti maqaa isaa duba gartee kan islaamaa kan haadhaa fi abbaansaa gaafa inni dhalate moggaasaniif jijjiirratee duba gartee maqaa biraa godhatee maqaa biraatiin duba gartee nagayuma isaa eeguuf amantii isaa jijjiirrate maqaa isaa jijjiirratee hangan qabu zamana Hayila Sillaaseetii fi Minilik keessa. Duraan dursoo Minilik jechuun eenyu waan jedhu duba gartee waan isin hundinuu beektan. Waan inni oromoo shawaat irratti hojjete waan isin beektanii waan inni oromoo walloot irratti hojjete waan isin beektanii waan inni oromoo arsiit irratti hojjete waan isin beektanii boodarra dhufe waan inni oromoo harargeet irratti hojjete waan isin beektan keessattuu lafa calii calanqoo san lafa calii calanqoo lafa seenaa san lafee gootota duba gartee kumaatamaan dhibbaatamaan lakkaawamuutuutu lafa san keessatti duba gartee awwaalan tayyib hanga inni dhufiniin duratti laftitun hundinuu ummata sagaggaalummaan beeyne ture ummata ma'anaa farshoon beeyne ummata zinaa dalaguun beeyne ummata duba gartee aadaa qabu ummata safuu qabu ummata duba gartee kabajaa qabu ture duba gartee dhiifama neetworkiin narraa muramu jira namni farshoo nutti gaffide isa duba Minilik ani sabaami kanin irraa dubbachuu jiru kun likkitti isniifaa ba'u sabaamiti kanin dubbachuu jiru saba xiyyeeffadhee dubbachuu osoo hin tahin Minilikii fi nama ilaalcha isaa deemuun nama ilaalcha isaatiin sirna isaatiin deemuun irratti duba gartee xiyyeeffachuu jira duba hanga Minilik gadin dhufin waan sagaggaalummaa fi zinaa ja'amaa duba gartee hin beektu oromoon Minilikii kan gaffidetu hanga Minilik gadin dhufin
wanni farshoo ja'amaa hin jirtu duba keessattuu lafa Harargee tana dhalataa achittiin dhaladhee guddadhe wallaahi wanni charchii ja'amaan jiru wannummaan charchii ja'amaa hin jiru jechuu eenyu gaffide Minilikiitu gaffide jechuu magaalaa Harar keessatti magaalaa Harar handhuura duba gartee biyya Harar keessa duba gartee lafa Oromoo tan Harar san keessatti charchii andanyaa mangad keessatti ijaaramee taa'u Madaaniyaalam kan ja'amuun beekamu namuuti beeka duba gartee charchiin sani bakki san masjiida ture bakki san masjiida ture duba masjiida san jiisee namtichi Raas Mokonnin ja'amu kan Minilik irraa bakka bu'ee duba argamu charchii achitti ijaare bakki san masjiida tahuu isii ani ragaa qabatamaan ijatii yaaniin muuziyeemii seenee arke dur masjiida turuu isii duba gartee masjiida iddoo sanitti ijaaramee jiru ijatii yaaniin duba gartee dhaqee arke ani muuziyeemii keessatti footoo kun hundinuu maaltu gaffide duba gartee ummata afaan tokko malee hin jiru yoo ati as gargaltee afaan tokko malee namni biraan dubbatinii kan jettu yoo taate mirga namaa dhiibu jirta duba gartee maaliif biitti san nama afaan Oromoo dubbatu jira nama afaan gosa adda addaa sabaa fi sablammii adda addaatiin biyya ijaaramtee jirtu biyya tana keessa gad dhuftee afaan tokko malee hin jiru yoo jette nama afaan biraa dubbachuu jiru jira duba gartee sirna sanii warra deemu amantii takka malee amantii kiristaanaa malee yoo akkana kan jettu taate biitti san heddumminaan ummata islaamaati duba gartee idan mirga ummata islaamaa dhiibu jirtaa jechuu si galte amantii takka afaan takka aadaa takka gizee jette baandiraa takka gizee jette akka mere hay dirqamaan islaamummaatti dhiisee amantii ta jala deemuun qaba kana hunda duba gartee Minilik nama kana hunda fidee gabaabsumatti obboottiin teenya hayyoonni keenya seenaa isaa warreen babal'inaan naa olitti dubbatanii isiniibsan hedduutu jira ani immoo gabaabsee wayitaan duba gartee lafa si kaayo hangan Minilik jechuun kana duba gartee namni Oromoo lafarraa duguge namni islaamummaa lafarraa duguge namni duba gartee aadaa fokkottu aadaa islaamummaalleen hin deeggar aadaa islaamummaalleen hin deeggar aadaa Oromoon uumamaan qabdu tan amantiin dhuftee gubbarratti gajjabeessiteef hin deeggar namni duba gartee nu gannaqe Minilikiin jechaa jira malee saba jechaa jiru adda si haa baatu Miniliki duba gartee Oromoon sagaggaalummaan beektu والله لازم مي أورومو سجالو ما بخا عادا جو نتيس باز صفو بي حواس أمما دو بغرتي صفو بي حواس أمما خبجاك أبو دو بغرتي نمني سجالو ما في دي جنك Miniliki في نما سرنا إساتين دي مدو سيغالي إذن عن Minilik عدويتي يتين بيغدو مالب إسلام ما تينر راتوك أدوبا مسجدك ينر جيسي charchii waytan irra sabaqi yagizee dhufeen irraa duguuge shanyiitti yagizeen irraa duguuge hay shanyiinti yaduba gartee isa biratti nagee argachuudhaaf amantii isii jijjiiruu qabdi shanyiinti isa biratti nagee argachuudhaaf maqaa isii jijjiiruu qabdi maqaan haadhaa fi abbaan kiyya uumamaan naa baasan dhaloota kiyyarratti Alii Sufyaan Abdullaahi Mahammad idan duba gartee ani nagaya kiyya eeggachuudhaaf sodaa isaatiif wayitaan amantii tiyya jijjiire waytaan maqaa kiyya maqaa duba gartee bareedaa abbaan kiyya naa baasan kana jijjiiree maqaa kiristaanaa waytaan baafadhe namtichi kun adawwiitiyyaa miti duba adawwiitiyyaasi adawwiiteetiisi adawwiinu hundaati duba gartee kana Minilik jechuun Hayla Sillaasee as fudhadhu duba badaan isa duba gartee namni irra badaan Minilik irra badaa isa duba gartee Hayla Sillaasee waan inni ta'e namuuti beeka osoo namni asii beelaan du'aa jiru nama leenca isaatiif guyyatti sangaa takka qalu ilmi namaa osoo waan nyaatu dhabee jiru ilmi namaa waan dhugu osoo dhabee jiru ilmi namaa waan uffatu osoo dhabee jiru ilmi namaa beela keessa guyyarraa kan du'aa jiru kan addunyaan guutuu lallabdee duba gartee dachii tana garagalchaa jirtu inni guyyarraa leenca isaatiif leenca tokko kan sihiritti godhatu jecha guyyatti nama sangaa qalu duba gartee si galee yeroo isaa keessatti zamana islaamummaan itti miidhamte duba zamana namni islaama tahuu qoftiin dhokotee jiraatuu ture duba gartee zamanni Hayla Sillaasee maaliif nama islaamaa harkaan danda'u nama islaamaa harkaan danda'u keessattuu ati waa lama qabaannaan si dhumatte islaamummaa
oromummaa qabaannaan si dhumatteeti. Islaamummaa fi oromummaa waliin qabaannaan si dhumatte duba garte. Sin dhiisu duba. Zamana afaan reediyoo afaan oromoo kun reediyoona cabsaa yooni fi reediyoona keessaan dhaggeeffame ni cabsaa. Zamana duba gartee tuffii keessa oromoon sadarkaa san ittiin mudattee turte duba. Hayila Sillaasee jechuun. Zamana osoo namni beelaan akkasi du'aa jiruu saree isaa fuudhee dahabaan awwaale duba gartee inni kun. Sigalee akkasiin inni kuni Afrikaa abbaat naan jettaas dhufte. Abbaa Afrikaati. Wallaahi inni abbaa Afrikaati miti adawwee Afrikaati malee. Osoo abbaa Afrikaa kan ta'u taate abbaan gara laafa. Abbaan duba gartee ilmoo isaanii jaalata. Abbaa jechuun namni waa dhalee jiru tokko duba gartee namaaf naha duba gartee. Sigalee namtichi ilmi namaatiif ilmi namaa abbaa fedhu islaamaa ta'u kiristaanaa ta'u waan fedhe itti amanee haa gabbaru namuma tahee akkamu isaatitti kabajaa qaba ilmi namaa kun namuma tahee namummaa isaa qoftitti kabajaa rabbiin uumamaan isaaf kenne bilisa rabbiin uumamaan isaaf kenne qaba ilmi namaa kun sadarkaa rabbiin uumamaan isaaf kenne qaba namuma ta'uu qoftitti amantii ammoo rabbiin duba gartee isaatu irraa si gaafata dhiisi ammoo namuma ta'uu qoftii keetitti kabajaa qabda. Zamana bara Hayila Sillaasee jechuun ilmi namaa kuni kabajaatti dhabee sareen kabajaatti harkattee bara. Zamana keessattuu namni islaamaa tokko namni islaamaa kan oromoo tokko jechuudha gabaabdumatti namni islaamaa kan oromoo tokko barachuudhaaf amantii isaa jijjiiruu qaba maqaa isaa jijjiiruu qaba dirqama kun. Oromoon sadarkaa hanga barattu qabdi kutaa hanga bira kutuun dandeenye duba gartee zamana Hayila Sillaasee keessatti. Kutaa hanga isin barachuu qabduutu jiratu. Hangas biran kuttu duba gartee. Sigalee zamana san mudatte duba. Yoo ati keessattuu maqaan kee Mahammadii fi Ahmadii fi Yuusufii fi Abdurrahmaan maqaa islaamaa beekamaa kana taanaan ati si dhumatte. Manuma barnootaa sanuu ol seenuudhaaf maqaan kun dura jijjiiramuu qaba duba. Idan zamana Hayila Sillaasee keessatti san islaamummaa kiyyaan xiqqaachaatiin ture. Sabummaa kiyyaanis xiqqaachaatiin ture duuba. Sigalu jiraami. Zamana dhibbatti sabni Oromoo kuni nama gaditti itti ilaalamaa ture. Keessattuu sabni Oromoo kan islaama. Namni islaama Oromoodhaa nama gaditti waa hundaa gaditti itti ilaalamaa ture duuba gartee. Kana duuba gartee namni yeroo ammaan tanaa zamana addunyaan guddattee jirtu keessatti zamana duba gartee ilmi namaa tola waliif oluu bira kutee waa meeqa waliif godhu keessatti zamana namni waan fedhe dubbachuu danda'u zamana namni mirga guututti qabu keessatti zamana namni waan fedhe dubbachuu danda'u waan fedhe itti amanuu danda'u waan fedhe hordofuu danda'u waan fedhe deeggaruu danda'u kana keessatti namni dhufee Hayila Sillaasee natti dhaadheessu anaaf adawwii kiyya kaa'inan mankaan abbaa fedhe haa ta'u. Namni sirna Hayila Sillaasee narratti dhaadheessu. Namni sirna Hayila Sillaasee dhufee narratti duba gartee hafarsu. Namni ilaalcha isaaniitiin deemu fedhe haa ta'u anaaf adawwii tiyya firraahii lolaan duba. Awwalan wanti loluun itti naa jechuu amantii tiyya duba gartee. Maaliif amantiin tiyya nama amantii ta'e tuqe itti us ilaalinaan hin jenne nama mirga kee tuqe calja itii duba gartee gabroomii fi mataa kee qabadhu deemuunaan hin jenne san dayyuusummaa duba gartee namni kun onnee qaba dhiiga qaba duba gartee sigalee namni amantii isaatirra loluu qaba yoo dhufee sabni kee cunqurfame saba keetirraas loluu qabda duba yoo namni dhufee lafatee saamee lafateetirraa loluu qabda kun dirqama keeti namni dhufee qabeenya kee saamee jaartii tees jalaa fuudhee lafa kee saamee calja iitaa'i wanni ja'amaa takka illee hin jiru duba. Minilik lafa Oromoo saamuu birallee kutee nyaate duuba. Sigalee mokkam Hayila Sillaaseenoo inni faa waan Minilik hin goone godheeyo. Kanaafuu abbuma fedhe haa ta'u duba gartee namni sirna isaanii narratti duba gartee dhaadheessu namni duba gartee isaan kana narratti guddisu namni isaan kana waan biraa dhufee narratti godhu anaaf adawwiitiyya. Ni lolaan hangaan jiru wallahi lazim ni lolaani mifirraahi lola duba gartee sigalee mokkam kuni kana duba gartee lammeessaa
نملي سبني بران وقدتي هائل علمو بيخانيس نطمع قباتانيس نطمع بريدانيس نطمع وانتي هندين وقدتي جرتي ها خيستو أورمون برچو دان همالي أورمون دوبا قرتي قدنان همالي أورمون دوبا قرتي خبجان همالي وان جاء مخانا دوبا قرتي أنت أنا دوبان فرن أن عندك أما دوبا قرتي قدتشو بسباقي تون قبا لا قاف ربين نأومي أورمو قدين نأومي هاي نما سمني خي أورمو لديك خياتنا أورمو بكاتيس نما سمني خي خبيرات أكاتي خبجاك أبدوتين خبجاك أبان برنوني أتي برتي أني برتشو دبي فينجرو دكتور مان سيملتي أنا نعملو دبدي تكلم نجرتو دو ولي قال لا إيه بروفيسور مان أتي أركتي سمني خي أركتشو دبي تكلم نجرتو دو با سيقالي موكم وان جرو جر لغا جرو ولي تيماني ديمو ونمان جزء إمي أورمو خوني خيف لا ونمان جزء إمي أورمو خوني خيف حقني أورمو تكو دبتمو جزء خي تكانني أورمو تكو خي بكا تكا جزء دك صدركا تكا جزء أركد تكانني أورمو تكو خي أنغو تكو جزء أركد وان تكو رجزء تائي ونمانو ميديان براتي في وني برا أجندا خنفوراني أكا وان برا فكيساني أكا أورمون توني باسن جر باستي تكا أكا وان تكا أركمين بيني قولاني مصيبات أكا بوتين بيني فكيساني وني نتياسوني في دقينات وان تكان سنة جاكس نمني توكو جيزي واسي هاتي لا قابين يخي توكو جيزي سي هاتي قابين يخي توكو جيزي سي سامي مالك أخي توكو جيزي سيسامي أكا أتي قابين يخي سنين غافا نيفي أس جيسو داج سوكو أس يوم مالك أخي سن غافا تي نان إستو بير يوم وان خيسان غافا تي أني بكتا نجراتشون دن دهو يوم قابين يخانا سامي مالي جراتشون دن دهو ريتي أماني جرامتانسا أكا أتي دوبا غرتي إسان غافا نيف أكا أتي إموموان سنيتون كاسنيت yeroo hunda waan adda addaa sirra baasu olola adda addaa sirra bana qara dandee hundaan si gabroomsa duu qara dandee hundaan si cafa maaliif akka ati waan san inuman dubbanneef duba gartee tanaafi wanni biraata jirtu ta biraata akkallee nun jirtu sigalee mokkam yeroo fedhan sabummaa sirratti ilaale gosummaa isin zaranyaadha isin maarreedha isin kamoomme amma beeytaa تكاشو أني نما الرسول اللي وانتي يامي نران فكاتو أفاني تاني دبتشو لين أخلاق أخي ياميتي حالاتي أمال أخي ياميتي نران فكاتو أمنتي دياتو ندوركا أمو أصونين أرب سيني هنغاندن دهوتين حق أجرو إفباسا دي مجل غرو واني توكو سيغلي نمني أكا غرنك أني غري أكا سا أكا أتكا غر دبدو سيغو ددوا سيغلي نمني بالغين غري بالغي سيغو ددوا namni gari naamusa dhabee sillee naamusa si dhabsiisa namni gari safuu dhabee sillee safuu si dhabsiisa namni gari ifi gabbu'eeti sillee duba gartee hanga dandeetti si gabbuusuu barbaada duba gartee garuu nama gabbu'ee wajjin hin buunu baalagee wajjin baalageen taanu sigalee mokkam nama kabajaan qabne wajjin kabajaan dhabnu nama safuun qabne wajjin safuun dhabnu duba uumamaan kabajaa qabna alhamdulillah rabbiin nu hanne uumamaan duba gartee namummaa qabna maalummaa namaa beena uumamaan namaa wajji jiraachuu beena duba uumamaan duba gartee khabiraatillee fi maxxansinee jiraachuu beena nuti alhamdulillah uumamaan hadhiiga nu obaase annan obaasuu beena nuti uumamaan kanu dhorkeef kan nu beena uumamaan kanu mure maxxansachuu beena ha uumamaan kanu xiqqeesse guddisuu beena duba tanarratti rabbiin islaamummaa nu kanne irra nu gajjabeesse sigaleen tanaafuu duba gartee jechi kiyya kan dhumaa baalagee wajji baalageen taatu baalagee wajjin baalageen taatu ammoo haqni jiru kan abbaan fed namni sirna hayla sillaasee narra dhaadheessu namni sirna minilik narra dhaadheessu namni dhufee isaan narratti faarsu namni dhufee isaan malee kabiraan jiruu jiru waalaikum salaam adawwii kiyyaa jechuu barbaadeeti
إن شاء الله قالتهم خيري ولي إنه هدي بيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.